Ashama hordoftoota ganna YouTube nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtanii nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan jecha inna warri mana kootiif haaraa taatan subscribe like godhan isinin jedha please na jabeessaa dhugaa waaqaan illee dhugaa dhagin viidiyoo hojjechaa jiru jechuudha inna dhiifama jechaa jira isinis immoo na jajjabeessaa meeyyin isinin jedha arra jechuun hojii kiyya keessaa waan tokko minimdino wanta jechuun isinitti agarsiisa jechuudha waan tokko isin immoo jechuudha inni jajjabeessaa dhugaa rabbiin ijoolleen tokko baay'een keessan jirti jechuudha harki keessan haa eebbifamu dhugaa waaqa jechuudha koomantiin keessan jechuudha baay'ee natti toltanii baay'ee na jajjabeessa innanti immoo fuulli baay'ee na furdate maal kan nagaa ta'u beeku ayyaana kana masqala lukkuu ta'u dhugaa rabbi jechuudha fuulli na ta'e jira jechuudha dhugaa funyaan na uffisuu adda duraa fungeedha silaa jechuudha inna amma jechuudha wanni isinitti agarsiisu dhugaa rabbi kasala jechuudha kasala kumtaala lamaan bite jechuudha jechuun kasala xixiqqaa madaabaraa xiqqaan jirti miti ishii firee shanan fidee tureeyyuu firee afur fixee firee takkataaf ishii sanirraa birrii meeqa argama beektanii birrii 50 argama jechuudha. Madaabaritti immoo kasalatti isinitti agarsiisa. Firee takkitti bichaa tafee jechuudha. Firee afur dhumatee jira jechuudha. Yoo shananuu gurguramu birrii meeqa 250 argama jechuudha. Innaa ammoo kumtaala lama jechuun kumtaala tokko hidheen jira pestaalii jechuudha. Isinitti ni agarsiisa. Madii ishee xiqqishuu sanillee isinitti ni agarsiisa 250 san jechuudha. kumtaala guddichallee isinitti nan agarsiisa hojiin akkas amma hojii kiyya mindinoo wanta xiqqimii qabuun sanitti agarsiisa dhugaa jechuudha cinqii isinitti naasa'u jechuudha cinqii naasa'u jechuudha hin sodaatinaayi dhugaa Itoophiyaa keessa cinqiin hin jiru amma beeti isuma dhugaa waaqan isinin jedhan አይዞ ማረሚ jechuudha አቦ እናንተ በረከት አለ ምንድነው የሚጭንቅ ነገር ነው ጌታን ነው ተቹዳ ከሰሊ ኩምታሊ jedhamsu isa kana jechuudha kumtaala tokko jechuudha kunimmoo kumtaala lama ture jechuudha lamaan isaayyuu 700 jechuudha kunis 700 kuma tokkoo fi 400 ta'amtire እና kumtaala tokkicha kana diigee jechuudha akkamittaniidhe isa akkasii kana kanataniidhe amma kuni tun jechuudha birri 20 jechuudha pestaaliin tun jechuudha እና kumtaala kana tokkicha jechuudha kana jechuudha kana alatti gabbaase guyyaa sansi jechuun warri araqee faadhu gamnaamin azira waan ta'eef na dabbare sini garee akkattani viidiyoo fan sini waraaba jedheen ture jechuudha inna kana gurguddaa kana argite caccabse jechuun sirriitti diqiqqi godhe osoo hin taane jechuun akkasitti amma kana fakkeenyaaf isa guddaa kanamma bakka meeqattan bakka afur bakka sadiitti addaan cabsa kanneen cabsa diqqaaqillee keessa godha gurguddaallee keessa godhe meeqattan baase jechuudha pestaalii akkasii tana jechuudha kana jechuudha 60 baase jechuudha dhugaa waaqa jechuudha kana 60 baase jechuudha baansi kan argamu jechuudha 500 akkasiin argama jechuudha 450 irraa hin argama jechuudha isa kanarraa jechuudha sinigalee madaabaraa kanarraa yaw deemee taa'ee jechuudha ammani ana kana gabbaasee baasee tana ala godheen jira jechuudha birrii 20 nan gurgura jechuudha bittuu noo dhufte jechuudha yaw birrii 40 450 argatta 300 ምናምን ወልማ ገለtti kan lamaan irra birrii 600 argatte singawure jechuudha kana lamaan irra birrii 600 argatte bareeda jechuu barbaadetanini ishii xixiqqoo sanin immoo yaw baay'ee namni marti immoo shiin bitatu sinigalee kan yaw beekama ka yaw namni akka haqimii isaatti bitatam jire akka haqimii isaatti ishii kana birrii 40 firee lama bitatu jira kan danda'e immoo isa isaanii 250 bitatu jira jechuudha inni kuni shaggaadha jechuu barbaade tanani jechuudha inni itti aanu kun immoo jechuun asittani qursii ganama hojjedha jechuudha istoofi illee kennuuti daabboo ayyaanallee fidadheen jira kitu daantaliidhaan achi jira jechuudha qursii asitti godhannee irra warraa wajjiniini inna meeshaa xiqqoo wayyarra dhufee ture jechuudha sanittan agarsiisa meeshicha jechuudha baay'een keessan intini kana hin beektu jedhee yaada kiroolii jechuudha kan waxii mi'eessitu jechuudha
Jechuun beektan baay'een keessammoo kenoo ishii taane jechuudha. Inni kun kana tokko fide jechuudha. Kaartoonii fide duratti fide dhufee qaallichi waan ta'eef jechuudha. Maayilubbuu ta'in na fokkurtanii ta'uu ka dhugaa dubbisi. Kinoo kana jechuudha. Akka inni kun 1,000 fi 200 maal jedhee waraqata irratti barreessee ture garuu inni akkasitti fide jechuudha. Ani meeqan gurgura jechuudha. Birrii 6 gurgura jechuudha. Firee takkitti birrii 6 jechuudha. Innaa isa kana fide jechuudha. Isa kana nama baay'ee na gaafata. Namni illee immoo hin bita jechuudha. Yoo gariin ta'e malee Itoophiyaa keessatti amma namni nama tokko yooma dadhabe yoo ta'e malee ishii kana malee waxii hin nyaatan Senegalee ishii tana itti godhanii nyaatan jechuudha. Maal akka ta'e beeku jechuudha. Innaa inni lammaffaan immoo kan dhufee isa godheeyyuu madaad. Goldii kana immoo sijaara jechuudha. Goldii nuti kan beeknu mana madaamitti malee saamuna intinii faadhaan miiccan hundinuu kan meeshaadhaan miiccan jechuudha. Kan meeshaadhaan dhiqanidha. Goldiidha kun sijaara jechuudha. Sijaaraan kun ishigeen isaa 200 of keessa qaba jechuudha. 200 of keessa qaba. Ishii takkitti keessa immoo firee meeqatu jira? Firee 20tu jira jechuudha. Kun 800 dhufe jechuudha. 800 dhufe birrii 5 gurgurama jechuudha. Annan birrii 5 gurgurama bu'aan isaa birrii 200 jechuudha. Bu'aan isaa birrii 200 turre argama jechuudha. Ishii tanarra jechuudha. Inni akkasii deebisee immoo intana jechuudha. Asiiruma jettanii miti asiiruma jennaan tiree mana miti jechuudha. Isa kana meeqana fide jedhee 400 fide jedhee 400 fide jechuudha. Garuu firee takkitti isaa meeqatti fide jechuudha. Ifa birrii 31 fide jechuudha. Dhugaa rabbi turee deebi'aan jira jechuudha. Innaa kuni 430 dhufe jechuudha. Firee takkitti isaaba 31 dhufte jechuudha. 40 gurguraa tirfiin ishii birrii 9 jechuudha. Firee takkarraa jechuudha. Amma እናንተ የማያወጣ ነገር ብቻ ነው የማወራችሁ jechuudha. Roka waan እንትን ብቻ ነው የምትሉበት እና ሳንደሊንቶን jechuudha. Birrii 5 jechuudha. Kun 200 dhufe jechuudha. Tuni 550 dhufte tuni firee lama birrii 5 gurgurama jechuudha. Anna እናንተ isa kana jechuudha. Guyyaa wayii namni na gaafate fide kinoo inuma ta'a jechuudha. Waaqa intini ijoollee fideen dhufee yoo wanta dogongora keessa fiduu keessa wanta nani balleessa maal beektani isa kana ilaan intini hajjaa jechuudha. Atiminti maal jedhama san isa san fidee kinoo inuma ta'a jechuudha. Deebisi namni mokoronii kana bituu dhiisee jira maayettan maaramii maal jennan mokoroniin kun imboko kusanii galee ምንም እንትን እንጀሩ jechuudha. Yoo bilchaatu hin boku amma namni kan jaalatu ximizii kana jaalata Senegalee ምንድነው ishii kana boobboon jedhee isa kana jaalata namni jechuudha. Ifi isa kana jaalatan kunniin baay'ee yoo affeelan illee jechuudha. Baay'ee intini jedha jechuudha. Guddata daanteelee yemmuu jammareen kina akkas godheen dhiisan jira. Akkasis injala inni lammataa immoo wanti dhufee eessan godhe intini kina osan godhe jechuudha. Silitti mul'ata jedhee yaada isa jalaa kana jechuudha. Kuni birrii 40 jechuudha. Maaloo baalziiniin jechuudha. Birrii 40 gurgura firee takkitti jechuudha. Kan irraa argama birrii 5 firee takkitti irraa birrii 5 argama jechuudha. Inna akkas fakkaata kinu akkasumatti tattaafachaa jirra. Kana fakkaataan isinin jedha hordoftoota kooyi. Isinitti agarsiisa jedhee yaada. Mucaan garuu meeshaa fidee maali wanni isin irraa dhaqee kana biraallee fidee ture eekko. Dhugaana yaalantanii jedhe muuziin immoo jechuudha. Muuzii xaa'umuun hin dhabame jechuudha. Akkas borummoo ashaagiltee immoo hin qabu jechuudha. Ayyaanaaf dhumatee jira. Namni baay'ee gaafata dhugaa እናንተ yeroo wanta tokko isin hin qabne gaafattuun baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Amma shunkurtii hin qabu, dinnicha hin qabu, minim hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan kaleen hudiidha. Kaleen gabaan hin jirtu jechuudha. Islaantanii ture jechuudha. Qidaamee ture
Qadaameen immoo ayyaana nuti hin deemne har'ammoo deemee dhabee dhufe jechuudha. Borufinna ganaa jechuudha. Gaafaati waan tokko hin qabanne namni iyyaafatu baay'eetu jira dhugaa rabbi jechuudha. Osoo kalee fagarratti qabaadde 50 kiiloo na fixa jechuudha dhugaa rabbi jechuudha. Shunkurtii jechuudha. Yaw yaaggaxximaal maal jedhare labaggoon mitiire እና ከዚህ እንጀራ ፕሊስ ነጅ ጀቤሳ ማረሚው ነነጃን ዋቀችራ እናንተ ሰዓት ይንጉን ብርኛችሁ ይተችራ ምን ብርኛችሁ እሱን እንጀራ ላይፍ ይንገሉሞ ኢሩማና ፍሩርሰካ ዋቀስማ ቢተኮት ነደርበችራ ገተን ተሬት መንዳፈጣ ማለት እና ከዚህ እንጀራው ኢንሻአላህ ረቢ ወጅ ፈዳዋቃቴ ቦርቦሮ በሬን እንዳከማ ባኪ ከናፍ ሮቢ ጀቹራ yoo roobi ashagne yoo bornutti tole boru ashagne ta'e pestaalete naqne isa san yeroo san video sin onde kan kasala kana ayu dhugaa rabbesu godhu achima intini irratti naqee jechuudha mazargar rittachi naqee kanan jechuudha aduu keessa taayino jedhe jechuudha dhugaa waa inda dogjasa sin waraabe jiraadhe maarame harkillee cileedha yaw እና በርበሬ kana gaafa waraabu barbare shiro basso asirratti ashagee jedhu sinifan waraaba jechuudha maaliif hundi keenya gaafa galle kaayyoo qabna waan ta'eef waan qoshillee taatu irraa barattan jedhee abdiin qaba waan ta'eef jechuu barbaade tanani akkasii sinin jedha ka hordoftoota kooyi nagaadhaan naa turaa ija nagaate wal nu agarsiisu waan sinin jedha baay baay hedduu sin jaaladha.